Ashama arkafune daw atota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaada qabu. Egaan daw atota hordoftoota keenya odeessaa jajjabaa irraa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Hamma xumura qophii keenyatti na waliin turaan affeeraa kooti. Ajandaan keenya jalqabaa akkuma beekamutti waa'ee torbee kana Kaayiroo keessa deemaa ture irratti suuraadhaan ragaa qabatamaa jedhamee wanti messengeraa fi WhatsApp keessa deddeemaa jiru maal akka ta'e dhugaasaa kan isin biraan ga'u ta'a. Akkasumas immoo guyyaa kaleessaa lolaa guddaa rooba akka malee roobeen Finfinnee keessatti miidhaan adda addaa akka qaqqabe dabalatee waan guyyaa kaleessaa isinii dubbachaa ture mootummaan biyya bulchaa jiru akka mormituutti hiriira yaammachaa ture kan isinii jedhee guyyaa har'aa qabatamaan nu agarsiisee jira. Isarra kan isiniif odeessu ta'a hamma xumuraatti na hordofaan affeerraa kooti. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya dhara samuuna kana Kaayiroo keessa deemamaa jiru keessayyuu kan jiruu fi kan jirre walitti daddabalamee hanga sadarkaa namoota gurguddaa ga'utti sheekolee ulamaa ga'utti irraa dubbatamaa ture. Innis maal inni waa'ee muramuu qaama saalaa obboleessa keenyati. Isaan wal qabatee suuraan tokko bifa messengeraatiin WhatsApptiin akka malee deddeebiidhaan waliif ergamee daddabarfamaa jira. Garuu dhugaan jiru isa kana nuti biyya kana keessa jirra waan ta'eef waan hunda adda baafnee beeyna. Meeshaan qaama saalaa mucaati jedhamee messengeraaf WhatsApp walitti ergamee hanga sadarkaa TikTokii keessatti suuraa irratti hojjetu ga'ame sun meeshaa dharaati. Kan mucaa saniiti miti. Kan mucaa sanii akkasitti muramee osoo hin taane hin biinxame. Meeshichi kan amma dura waggaa tokko moo akkas sanaa ol ta'a. Saudi Arabiyaa magaalaa Xaayif keessatti baangaalii wayii irraa dhahanii yookaan irraa muraniitiin ajandaa xiqqoo ta'ee dubbatamaa ture jechuudha. Isa sanarra bifa haaraan fidanii akka waan kan mucaa Kaayiroo kana ta'e bar meeshaan Kaayiroo sun akkana taatee jirti jedhanii messengeraan hunduu walii darbanii jechuudha. So qaamni sun qaama mucaa sanii akka hin taane harka dhibbaan dhibbatti anatu isiniif hime. Kan mucaa sanii akkaataan itti murame akkasii miti. Nutu beekamoo isintu beekanu biyya kana jirraa bar. So dhara walirra kaa'uun kijibaan akkas wal burjaajessuun gaarii miti. Namni tokko tokko baga irraa murame jedha. Namni tokko tokko akka malee irraa murame garaa nama nyaata. Walumaa galatti muraanis ka akkasiiti miti. Suuraan kaafames hin jiru, viidiyoo waraabames hin jiru. Nama qaaman dhaqee qofatu ijaan arge kan mucaa sanii. Kan mucaa sanii hanganallee hin miidhamne. So dhara deddeemtu tana walirraa hir'isaa. Maaliif dubbiin biraa osoo dhufe akka dubbii sun dhugaa taatuuf yoo wanni dhugaa gadi hin dhiifamin waan sobaati wal burjaajessuun sirrii miti jechuudha. Ijoollee sun sobdii nama jechisiisaa jechuudha. So dubbichi soba jechuudha. Kan mucaa saniiti miti kan nama biraati sun kan baangaaliiti waggaa kana Xaayifitti ta'ame sun. Isinii galee kana waan ta'eef dhugaan jiru isa kana akka adda baafattan barbaada. Kanumaan isinii fixa. Inni biraa guyyaa kaleessaa bokkaa haala hamaadhaan akka malee roobeen Finfinnee keessatti naannolee iddoo adda addaatti akka malee konkolaattota fudhachuu akkasuma manneen miskiinota yookaan manneen harka qalleeyyii garmaleetti miidhamutu dhaga'ama. Biyya keenyatti roobni barana roobne haa ta'uti guyyaa kaleessa yeroo roobetti baay'ee gammadamee ture. Gammachuma san keessa roobni waan baay'ateef dachee biyya keenyaan beeytanii bishaan xiqqooma roobee jennaan kun lolaan garanaa garasiin fudhata waan ta'eef balaan dhaqqabe haa ta'u baay'eedha. So rabbi balaa akkasii irraa maatii keenya haa eegu. Macheem Finfinnee keessa Oromoon dila jedheellee yaadu jiddu galeessa haa ta'uti garuu ilma namaati waan ta'eef rabbi balaa hin taane nurraa haa qabu akka odeeffannootti isin biraan geenna. Inni biraa ijoon dubbii kiyya akkuma isin argitanitti guyyaa kaleessa waan tokko isin jedhee ture viidiyoo keessatti. Bara kana mootummaan Itoophiyaa keessa eenyu akka ta'e hin beekamu isin jedhe. Sababni isaa mootummaan tokko biyya bulchaa akka nama mormituutti halkanii guyyaa gaafa hiriira yaamu mootummaa osoo hin taane mormituu jetteetiniin fudhatta jedhee isiniin ture. Dhugumatti namni biyya bulchaa jiru tokko mootummaan akka nama mormituutti bosona seenuu malee uumuu sanaaf ne bara. Hiriira halkaniif guyyaa hiriira nadeeggara hiriira balaaleffanna maali jedhee yaama. Biyya kamitti mootummaan hiriira yaammata. Har'a bifuma wal fakkaatuun iddoo bishooftuu naannolee garagaraa kutaalee Oromiyaa keessattuu kan bishooftuu tokkollee kolfisiise shaneen diina Oromooti ergamtuu wayyaaneeti waan jedhamu itti jira. Namni waraana waliigaluun gaafa ergamtuu ta'e inni gaafa kaan maal ture kaleessa maal ture oppiidiyoon taa'ee danda'a dubbate dhiyoo kana gaafa oppiidiyoo san ergamuun dirqama ture jedha. Ergamuun dirqama akkamitti ta'e?
akka dhiiraa gabbaatee maali falmitu hin loltu. Kana jechuun nuti guyyaa san garaa keenya guuttanne waan ta'eef garaadhaaf qabsoofnaa jechuu barbaadetti. Immoo jaallan isaa deeggaruu barbaadetti yaadan beeka ofii isaatii keessan turre inni ofiitti mana hidhat ture. Hidhallee shanee na hiisisee jedhe afaan guuttatee waggaa 10 shaneetu na hiisisee ani shanee ture shira narratti godhanii waan akkasii odeesse. So kanaaf hiriira deemamu kana irratti mootummaan mata ofiitti fu saala fixatee kutaa Oromiyaa hundarraa maaloo na dhaqqaba sila hanga jedhu mootummaan shaneedha moo TPLFidha. Eenyutti hiriira baatee jarri tun kana dhibee kanaa yoo dhugaa mootummaa ta'e taa'ee bakkuma jirutti ajaja qofa dabarsee akka mootummaa of hin godhu. Ani na dhiba waa'een namicha sarraatanyaa kanaa sarraatanyaa OPDOtiin sarraatanyaa madaamii taatedha inni akkuma kaleessa ni hime san namni gaafa sarraatanyinnatarraa akka tasaa abbaa manaa sanii wal ta'ee madaamii isaa taate hin dandeessiftu garmalee xiixiitii beeyta. So Abiyyi sarraatanyaa eenyuti sarraatanyaa mallasa ture yookaan qulqulleessituu mana keessaa jechuudha. Dalayduu mana keessa osoma mana keessa dalayduu xabbase hin xabbase jedhama miree yookaan hin janajjanate yookaan itti bu'ee jedhama. Gaafa itti bu'u madaamii godhate das jettee achumaan madaamii godhannaan inumaa quuftee mana keessa ari'atte. Har'a sarraatanyoota si akkana godhaa jirti jechuudha. Fakkeenya akkasiiti bakka Abiyyi jechuudha. Kaleessuma ergamtuu ture har ergamtuu gaafa nama godhu ani hin qaanfadhaa jechuudha. Osoo warra biyya jeeqo jedheefuu takka takkan. Osoo warra biyya shoror keessu jedheefuu takka takkan. Ergamtuu jedha afaan guuttate. Inni kaleessa maal ture har'a akkamitti sanuu mootu abaawwan irraa maalii isa shaneedhaaf ergame mataa ofiitiif qabsa'aa jira. Waraana waloo ijaarachuun Abiyyiin dibbiin godhuuf malee dantaa shanee jala deemutiin waliin qabatu wallagga wannoo jala deemuudhaan maali TPLF jala deemuudhaan wanti wal qabsiisu hin jiru. Jarri Oromiyaa qabatuu barbaadde. Inumaa iyyuu osoo dubbanne wayyaanatti fayyadamtee biyya qabatuu barbaadda baawon meeshaa hidhannoo waan qabduuf jarri sun isaanirraan Abiyyi dhawamsiiftee aangoo qabachuu barbaadde dhugaan jiru kanaa jechuudha. Kanaaf haalli qabatamaa biyya keessa isa kana fakkaata. Poolisiin immoo guyyarraa kalee inji inuma argina gara inni deemuun arginu guyyarraa hima eebbifamu gara inni deemuun arginu hin dhumeen hin dhagaamu hin qabameen hin dhagaamu kama biraatu leenji'a hin injifatallee hin dhagaamu waan biraa dhiisatni. So biyya keenya keessatti haala qaanfachiisaa akkanaatu deemaa jira. Mootummaa osoo hin taane mormituu jennee fudhanna. Kana booda ani mootummaa Itoophiyaa hin jedhu. Itoophiyaan mootummaan qabdu yoo qabaattellee sadi qabdi. Biltsiginnaa ABO fi TPLF jedhee fudhadha. Maaliifu inumaayyuu isatturraa mormituu bosona seen fakkaata Abiyyi. Nama hiriira yaamataa oolu waan ta'eef mootummaa hiriira yaamatu argina. Shaneenis hiriira yaamanne TPLFis hiriira yaamanne harkumaan hojjetaa jirti. Karatu hiriira yaammachaa oola. So isa sarraatanyaan jechuudha. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoon gaggabaaboon har'a isiniif qabannee dhufne kana fakkaata. Odeeffannoo biraatiin walitti kan deebinu ta'a. Turtii gaarii naaf qabaadha. Namoonni subscribe godhu maatii kootaa viidiyoo keenya like gochuun irraa fatina turtii gaarii naaf qabaadha. Nagaatti.